Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Ilma ta'aaf. Maryam waaqayyoon isii eenyu? Waaqayyoon isiidhaa eenyu kan Maryam. waaqessitu? Waaqayyoon ishiidha. Waaqayyoodha. Inni ishiin deesse sunis bar. Amma ati foon sana ilaalte malee. Innis Waan sin jedhe waaqayyoodha. ani Yesuus hinaan jedhi takka. Waan sin jedhe Eh? Yesuus Maryamaaf maal ta'a? Sirraa hin katabadhaa mee qoy. Taphadhu ilma ilma ishiidha. Ilma ta'aaf. Yesuus Maryam. Maryam Yesuusiif maal taati? Haadha. Ilma Haadha. isa inni dhufee Haadha. gidduu buufate sana foon uffate Haadha. sana. Dhaabbadhu haadha sanuma. Yesuus Kiristoos kana eenyutu dhale? Maariyaam. Maariyaam. Okay, Yesuus Kiristoos abbaadhaaf maal ta'a? Ilma. Ilma. Abbaan Yesuusiif maal ta'a? Abbaa. Maaryamaan abbaadhaaf maal taati? Uumama. Uumama. Abbaan Maryamaaf maal ta'a? Waaqa. Waaqa. Uuma. Okay. Ati Yesuus maal si ta'a? Yesuus maal si ta'a saffaadhaaf? Fayyisaa lubbuu. Fayyisaa lubbuu. Okay, waaqa siif hin ta'u? Hin ta'a malee. Naan jedhe Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a. Fayyisaa lubbuu naa ta'a. Takkuma si qabe waan jechuun ammaa osoo siin hin jenne bar. Yesuus maal si ta'a? Waaqayyo naa ta'a jette. Okay. Ana fayyisaa lubbuuti. Lubbuu koo bite. Lubbuu isaatiin lubbuu koo bite. Abbaanoo maal si ta'a? Waaqayyo. Maa rakkattee ati kana hundi? Yesuus isa waaqa si ta'a? Meerraan si Yesuus maal si ta'a? Wallahi. Yes. Wallahi. Okay, I'll get you. One second. Wallahi gurbaa. Ati xeenaan kee sammuun kee nagamaa meerraa? Ammayii. Okay. Ayyee akka jedhu Yesuus akka jedhu wangeela keessatti Yesuus ani du'eetiin du'a moodhee kan jedhu hin jiru. Isinumaatu Yesuus du'a mootee naan jettan. Eessa jedhamee du'a mootee? Abbuu Maaz. Quraan wangeelota rafan hin deeggara dhee yaada. Wangeelota kam? Hin falmu. Wangeela kam? Wangeelota rafan. Wangeela hin jedhu. Quraanni wangeela Quraan Tawraat Zabuur Injiil beeka malee macaafa kanan beeku Quraanni. Wangeela rafan hin deeggaru. Maal deega akkam godhee deeggara? Maali wangeelota faran maal irraa qaba? Wangeela Maatiyos, Luqaas, Marqoos qoban qabu Quraanni. Yesuus hin duune cartu. Yesuus hin duune wangeela Ibroota keessaa si kanuu danda'a kan du'in akka Waaqayyoon isa baraare. Si kanuu? Bakka Yesuus hin duune. An akka du'ee ka'e du'aa moo'ee ka'e Yesuus hin kenna. Ma ati naa kadhaan akkan du'in si kanna. Quraanni kiyyaas hin duune jedha, wangeelli keetillee hin duune jedha. Yoo waan ati du'ettee fidde ani hin duune jee fidde wangeelli kee warra kutee dhugaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Eessa jira jettee yaadda Yesuus? Eessaa miti. Yesuus akkan du'in si kannuu dura. Amma Yesuus eessa jira hin erga Okay, dura si deebi'ee gaafin Muhammadin deebi'aa inaan jette Muhammadin deebi'u addunyaa kanarratti gaafa xumura the last day of the judgment qofa dhufa. Abrahaamis hin jiru hin deebi'u, Museen, Salamoon, Yisaaq hundi barattoota isaaniitti wajjin hin deebi'an. Guyyaa firdiidhaa xumura the day of the resurrection jedhanii guyyaa kaafamiinsaa san hundi uumamaa hundi ka'e Waaqayyoon hin kaasa firdiidhaaf namni irree gaafin dhaabbata kaan gara ibiddaa kaan gara gartee jannata akkasitti deebi'a. Yesuus dhufee gana akka Quraanatti illee jiraatee Islaama irratti jiraatee bulchee hin du'a hin awwaalamaas. Hin duune immoo akka wangeelaatittuu akka Quraanatittis. Yesuus hin du'u tokkicha du'eera deebi'ee yeroo dhufutti namoota hundumaa warra isatti amanan hundumaa gara mootummaa isaatti fudhachuudhaan dhufa malee deebi'ee tokkicha du'eera. Yaa Allah. Yesuusii fi